Zaaraa Entertainment nageenyi koo laggeeniif gaarreen kutee bahee bakka jirtanitti sinaa qaqqabu nagattaan sudhaan har'a tisheertii Zaaraa Entertainment fi Jawaariin qabdu uffadhee dhufee gamuma kanaan tisheertii kana eenyu akka daawwattoota kiyyaaf hojjete isinii beeksisuu barbaada. Gama viidiyoo kootiif haasawaa kootii osoo hin ta'in namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan subscribe naaf godhaa. Faamilii kan kootaa tisheertii bareedaa amma isin argitan kana namni hojjete caaltu yookiin yeroo isaantu hojjete naaf kenne Jawaariin argitan naaf fakkaate barreeffamni anarraa immoo zooree mul'ata maaliif kallatti kaameraa wanni waan ta'eef jechuudha isinitti faallaa ta'ee gara bitaatti mul'ata faallaa isiniif dubbataa jechuudha na Jawaariif miidiyaa kana maaliif wal keessa maktee jedhee gaafa dhiyeessee fi gaafii isheen deebistee atis guddadhu akka Jawaarii ta'e Zaaraa Entertainmentiinis guddatee bakka Jawaar gaheessan haa gahuu jettee asumaan daawwattoota Zaaraa Entertainmentiitiif dhaamsa isheen dabarsi jettee dhaamsa isheen isiniif dabarsite isiniif hima yeroo baay'ee uummanni Oromoo miidiyaadhaan duubatti baay'ee hafaadha kana hoggaa jedhu miidiyaadhaan duubatti hafaa hoggaa jedhu miidiyaa hin fayyadamu akkuma hundi keenya iyyuu beeknu waa'ee miidiyaa kanarratti baay'ee isaanii hamilee wal cabsan yookiin wanni waliif hin taane akkuma isin argitan miidiyaa naafxanyaa jechuun naafxanyoota warra ollaa keenya akkuma hundi keenya beeknu hamilee walitti godhanii waan hundumarratti seeraan wal hordofu uummanni keenya yoo rakkoo wayiillee uumame miidiyaa isaaniif sagalee ta'u baay'ee hin qabanii hanqina miidiyaa ni qabna isarratti dhaamsi isheen Oromoof dhaamte jechuudha yeroo baay'ee isin barsiisaa turte miidiyaa ishee irrattis jechuudha sammuun itti yaadnu wayi miidiyaa kana namoonni baay'een isaanii namoota seeraa hubannoo qaban malee namoonni tokko ilaalcha baay'eetti fudhatu tokkommoo miidiyaa fayyadamuu kanumaa maalitti fudhatu ilaalcha adda addaa akka durriyyummaa maalii kana jechuun hanqina sammuu itti yaaduu dhabuu keenya lammaffaa immoo miidiyaa qabaachuun yeroo ammaa miidiyaan dhuunfaa miidiyaalee gurguddaa OMN fi maaliirra nu fayyadutti jira fakkeenyaaf namni wayii hoggaa dhukkubsatee namatu bahee laayivii yookiin homa ta'een sagalee ta'ee fi hatattamatti rakkoo isaa furaa jira jechuun nama waa dubbachuu danda'u fakkeenyaaf amma dubartii fa'a sababa ofii dubbadhuuf osoo hin taane dubartiin faati dubartiin dandeettii dubbachuu qabdu dubartii waan hundumatti dubbachuu qofa osoo hin taane dubartiin dandeettii waan hedduu qabdu dubartiin barbaachistuudha dhiirarra dubartiin cimtee yoo dubbatte yookiin waa hojjettus hedduu barbaachisa maaliif dubartiin cimtuun gaafa dhiirattis dabalamtee dhiira sanis ni cimsiti jechuudha isheen raftu immoo hirribuma isheetti fufti jechuudha garuu namoonni keenya hubannoo kun nama hundaaf miti namoota baay'ee hubannoo miidiyaa hin qabne waan adda addaati fudhatu jecha baay'ee amma yeroo baay'ee namoonni yeroo isin yaada bakka hundattuu karaa baay'eetti isin barreessitan nan dubbisaa wantoota isin barreessitan sanarraa namnis barumsa fudhataa jechuudha garuu miidiyaa baradhaami waan adda addaa dubbisaa miidiyaa maali ni matamaan isaatu fakkeenyaaf amma feesbuukiin nama dhukkubsatee nama du'es waa hedduu yeroo sanitti mee dhukkubsataa meeqa feesbuuka kanarraan fayyifne nama meeqa gargaarre nama meeqaaf Oromoo sagalee taanii feesbuukiin Oromoon biraan galata guddaa qabaayyuu maaliif jennaan Oromoo isaan feesbuukiin bilisummaa Oromoo keessaa gahee guddaa qaba dhugaa dubbachuu fi sababa isaa tokko lama jedhee isinii hin himu namni baay'ee waan beekuuf jechuun
dubartiin baay'een isaanii dubartii Oromoo keessaa gaafa isheenis waa dubbatte gadi qabuu mirga ishee cunqursoo waa baay'ee bakka ilaalcha baay'ee jedhanii namni konfidensii qabuu fi dandeettii qabu immoo ilaalcha namoota san irra ejjetee waa'een ofii hojjetu sana itti fufaa. Fakkeenyaaf isaan keessaan uyyuu nama tokko taanii gaafa fudhanni waan baay'ee deddeemuu irra ejjannee nama gaaris ta'e wanni taates ragaan hojii keetii jecha namaa irra ejjetee namni kallattii baay'eetti tattaafata. Dhaamsa isheen isinii dhaamte kanumaan wal ilaalchisee miidiyaan maal akka ta'e baradhaa wal jabeessaa jechuu barbaaddeeti. Akka saba kaanii nutis waan tokko sammuu keessatti hubachuu qabna. Fakkeenyaaf shamarran biyya Arabaa yoo fudhanne shamarran biyya Arabaa baay'ee cimtuudha. Waa baay'ee dandeessee akka shaamaatti gubattee shamarri biyya Arabaa jechuudha. Namni gaafa shamara biyya Arabaa jedhu ilaalcha baay'ee qaba. Namni gowwaan jechuudha. Namni maalummaa ishee hin beekne ilaalcha hedduu jira. Shamara achi keessa shamarri baalageeniis jirti. Haa ta'u irra caalaan isaanii akka shaamaatitti gubatanii biyya qarqaaranii nama dhuunfaa qarqaaranii faamilii isaanii qarqaaranii waa baay'ee hojjetanii jechuudha. Waan hin lakkaawamne miidiyaa amma gurguddaa asirra deemu eenyutu saapoorti godhee asiin gahee yoo jennee ni ilaalla ta'e shamara biyya Arabaati. Dhiirarra caaltee shamarri utubaa waa hundaati. Garuu gaafa fayyadamuu miidiyaa yoo rakkoo wayii isheetti dhufe sababa namni cunqursuuf nama waa dubbatu bira dhaqxi malee baatee yaada dabarfachuu hin dandeessu. Yeroo ishee yaada dabarfattu waa adda addaatiin wanni jedhan. Garuu shamara biyya Arabaa yoo jedhan namoota maalummaa ishee hin beekne biratti maqaa baay'ee waamanii shamarri biyya Arabaa cimtusii ni hojjetti. Mallaqas qabdi haftaamiidha. Eenyuunuu caalti namoonni kaayyoo qaban hedduun isaanii ni hojjetanii. Akkasuma namoonni baalageen jira akkama callisee taa'ee maqaa namaaf baasu jechuun jira namni hedduun. Garuu namni hojjetu wanti namni hojjetu hundumtuu namni yoo hojjetes namni gaaris ta'e hamas ta'e gaarumtiin isaa sun isuma fayyaddi. Garuu gaafa isa fayyaddi nama fayyaddi namni kan gaarii ta'uuf ufumaaf namaaf miti namni tokko kan gaarii ta'u isa mataa isaa fayyada gaarumti isaa. Erga gaarumti isaa isa fayyadee booda nama fayyadaa jechuudha. Kanaaf namni jabaatee hojjetes ufii isaatii faayidaan inni jabaateef sun isa mataa isaa fayyaddi jechuu barbaadeeti. Eenyuyyuu yoo jabaatee hojjete ufiif erga uf fayyadee booda nama biraas fayyada sabas fayyada jechuudha. Nama waa dubbatus qabaachuun baay'isitanii baay'ee hedduu nama fayyada. Nama tokko lama sadii qabaachuu osoo hin taane nama waan kallattii hedduu nu tattaaffatee uummata qarqaaru. Waa baay'eetu jira wanti hojjetamu wal barsiisuu waa baay'ee wal barsiisuu nama waan barsiisuu baay'effachuu qabna. Yoon rakkoonis ta'e gaddas ta'e gammachuus ta'e namaaf waa dubbatu qabaachuun badhaasa. Fakkeenyaaf naaxanyoonni maal akka qaban miidiyaa meeqa akka qaban weellisaa meeqa akka qaban weellisaa isaanii wantoota sanarraa baradhaa hamilee waliif godhaa isiniin jechuu barbaaddee anis yaada isheetitti dabalee yaadni kootis kanuma fakkaataa yaada haarawaa hin qabu. Wal haa jabeessinu ilaalcha wal kuffisuu waliif kaawwanii kan hin qabu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa hedduu sin jaalladha. Viidiyoo biraa hojjedha sirraa waan jiruuf viidiyoo sanii hamma waliif dhufnuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainment